Akka mul'atanii dhaggeeffatoota feesbuukii kootii akkam bultanis waariitu akkam guyyaan immoo guyyiitu akkam jirtu nagaa keechanii nagaan isiniif haa baay'atu. Waanuma xiqqoo takkan dubbachuudhaaf yaade inni immoo imaammata yeroo ammaa uummata keenya irratti deemaa jiru wanti harka diinaa ta'aniitu hojjechaa warra jiran warroota keenya ijoollee horir keessa jiranii. Odoo of qoranii of ilaalanii isaaniif gaariidhaan jedha. Maaliif hoggaa jettanii bara 150 gabrummaa jalatti kufnee har'a tanas deebinee karas itti deemuuf yaalatu jirra. Yoo hubanneetu ilaalle. Maaliif qabsoon Oromoodhaa adduulli kan nurratti jiru ammaa miti. Minilikii eegaleen. Minilikii fi goobanaan hojiin isaan hojjetan beekamaadha. Addunyaatu Oromoo irratti duulee seera gadaadhaa dhabamsiisanii seerri gadaa immoo akka dhabamu kan godhan tokkoffaa warroota Yurooppaatii fi akkasumas addunyuma guutuudha jechuu mala. Yurooppaan Ameerikaan illee yeroo sanitti yoo keessa jiraachuu baatte Ingilaand, Faransaayin, Jarmaniin akkasumallee harka kaan inni Itaaliyaallee keessa jirti. Waan suni shirri dalagame Minilikiin mootii si godhaa jedhee namuma keenya gowwoomsee fuudhee deemeen. Deebisanii immoo yoo amma yeroo kanaatitti wanta gadaa awwaalanii gadaan harkaa baddee fi deebisanii waan biraan irratti uumatoo jiru gadaan deebitee implementii ta'uu isheedhaa hoggaa beekan. Akka beeknu mootummaan amma jirtu tuni yookiin immoo shiftoonni amma jiran kun kufanii jiru. Wanni tokkollee wanni hafe hin jiru. Garuu harka keenyatti rarra'aniituma teenyumti qabdeetoo isaan CPR kennaafii jirti yookiin immoo hafuura funyaanii kennaafii jirti. Kana hubanneetu haa laallu yaa Oromoo. Oppidiyoon yeroo ammaa kanatti maal gochuutu ishiirra jira? Wanni gochuun ishiirra jiru qeerroo jalatti hiriirtee yaa qeerroo waan hojjettan hojjedhaa. Nuyi wanni gochuu dandeenyu humni biraa hin jiru kan isiniif dhufu isin itti darbaa hojii keessan hojjedhaa jechuutu isirra jira. Guurtee manatti gara biraatiin hidhaa gara kaan immoo gallakkifne jettee asiif achi shiqirristee utaaluu miti kan caalu. Obbo Maraaraan gallakkifamanii yookiin Dooktar Maraaraan gallakkifamanii dhiifama. Dooktar Maraaraan gallakkifaniidha. Addunyaan tuni illisteetu Oromoon yeroo ammaa kanatti bakka hundattuyyuu akkana godhee 2000 gallakkisee maalii godhee kan jedhantu jira. Miti namichi wanni inni gallakkise hin jiru. Qabsoo Oromooti kan kana hojjete. Qabsoo qeerrooti kan kana hojjete. Qabsoo keechan Oromoo qabsoo keechan isin huutanii qabdanii bakka itti warraaqa waan dhoggitanii fi amma kana goone san goone jedhan. Bara hoggaa 27 isin sobaa turan. Ammallee sanuma sobni wanni tokko wanni isinii dabalan wanni isinii godhan tokko hin jiru kan hubadhaa. Soba ammallee jarri sobarraan deebi'ani. Tigreen sobduudha. Tigreeni warra Eertiraati irratti waan isaan godhanii dubbii dhugaate isinii himna tokko akka Oromoon hundi keenya mataa keessanitti qabattan. Nama tokko hiyyeessa wayiitii warra mana Amir jedhamu warra gaala gurgurateetu jiraatu sooressa namichi. Hiyyeessa tokko nama Tigreedhaa ilma isaa fuudhee irraa siifan guddisaa siifan barsiisaa waan isa wajjiniin hojjetaa ture siifan barsiisaa jedhee irraa fuudhe. Egaa irraa fuudhee booda namichi mucaa guddisanii mana barumsaatti erganii hamma sadarkaa olaanaa yuunivarsiitii ga'utti fixe mucaa isaan bira taa'ee barate. Xumuree guyyaa argitee inni fixe sanii kabajaa sanii fi warra isaa haadha isaatiif abbaa isaa fidi jedhanii fidanii dhufanii abbaa fi haatilleen firoonni isaatilleen warri mana Amiriin kuni ijoolleen qabani. Garuu firoota qabu baadiyyaadha. Gaala waan nagadanii fi irra caalaa teessuun isaanii magaalaa keessa warri isaa immoo yoo biroon isaa akkuma jennutti baadiyyaatti kan galanidha. Dubbii kana hubadhaa dhaggeeffadha. Dubbii dhugaati. Hiriyaa kooti nama wajjin hin hojjennutu kananatti dubbii dhugaa ta'edha. Waan isaan godhanii waan isaan hojjetan laala. Jarri murtoon isaanii warra fafaati. Warra safuu hin qabnedha warri kun obboleeyyiin kan kun. Ittan isinii deebi'a. Maal godhanii gaafa gurbaan kun fixee jedhu abbaa fi haadha yaamanii mana isaatiitti akka gaariitti sooranii waan hundumaa godhanii egaa gammachuurra oolanii abbaa fi haati isaa dhufanii jiru mucaa kana. Keessummoota gaggeessanii halkanii rafani.
yeroo isaan rafanii warra isaan guddise kana warra isa barsiise kana lachuu qalani. Qabeenya isaanii kana mana isaanii kana irraa fudhachuudha jechuudha. Dhageechuun kana obbiyootti naa dabarsa. Hin qalan warra kana. Isaani kan guddise bakka guddaadhaan isaan ga'a sadarkaa olaanaatti isaan ga'a. Kana hin gootu yaa ilmaan ayyaa. Odoo obbiyoo keessa jirtu kana gootu isin hin gootan kana. Dhiigni keechan kan isin hin hayyamu. Warri garuu kana warra godhanidha. Maal ta'e garuu waaqni immoo iyyuu isaan laala beektu. Mucaan eessumatti ooluuf kan obboleessa isaa baadiyyaadhaa ganama subii baheetoo baadiyyaadhaa yoggaa dhufu wanni balbala gara duubatiin dhufe yoggaa dhufu yoggaa namni waa harkisu arge. Mucaan jala warri baadiyyaa kun beektu qaroodha wannoo isinitti fakkaatina gowwaa isinitti fakkaatina. Fuulletti wannoo hin jenne dafee gar jalaa maqee raawwateeti utaalee mana eessuma isaa seene. Yoo seenu dhiiga siree irratti guutuu lafti guutuun dhiiga makamee arga. Mucaan bararraqee fiigee galee abbaa isaatitti hime. Abbaatti hime. Warri achi gaafa banamsaa achi oolu guyyaa warratti himanii qophaa'anii dhaqanii mootummaatti himanii poolisii wajjin dhufanii guyyaa lammataatti isaanis qabanii ta'uudhaan. Kuni wanni dhugaa ta'edha. Eegas warri maal jedhanii yaamaman afaan warraati. Anan afaan warraa akka gaatti beekaa. Nan haasawallee. Maal jedhanii yaamanii warra saniini jechuun guutummaa jara kanaan jechuudha. Maal jedhanii ta'u yaamanii maayitsalmaayitii maal jechuudha. Warri afaan kana beektan isaanis dubbadhaadha. Jechuun bishaan dukkanaa jechuudha. Ilmaan ayyaa bishaan dukkanaa waan keessa jiruun argani. Bakka malee dhaabbattanii yaa ilmaan ayyaa yaa obbidiyoo keessaa of baasa. Lammiin keessan isinin ganu harka keessan kennadhaa dhugaadhaan dhaabbadhaa dhugaan isinin jedha. Wanta dhugaadha suni. Ani kana akka obboleeyyummaa tokkoo akka nama tokkootitti akka Oromoo tokkootitti kan isiniif himu. Ilaa yoo fa'aa hubannu ilmaan ayyaa. Warri kun yeroo ammaa kanatti namoonni keenya baay'een isaanii wanni itti mul'atu hin jiru beektu. Isin wanni ilaaluun isinirra jiru ilmaan ayyaa. Nuyi duulli nurra deemu jalattii tanaa miti. Mootummaa gamtoomaniitu harka lafa jalaatiin uummata kana duratti qabeetoo jira. Waan nu qabnutu isaa sodaachise. Wanti nu qabnu wanna qoosaa miti. Gadaanii dimokiraasii kijibaa kan addunyaa irratti oofan tana harka 100 caala. Waan baay'ee of keessaa qaba. Kanaaf tokkoffaa gurraachi tokkoffaa ta'eetoo argamuun isaanii isaan sodaachisa. Yoo ba'a Afrikaatitti wanni dhufteetoo dhaabbatte lolla addunyaa irratti dhaabbataa qawwee eessatti gurguratu. Duulli nurratti dhufuun isaanii oolu kana hubadhaa. Hin badan duula nurratti. Maaliif waan nyaataa dhaban kaa, waan ittiin dhugan dhaban kaa, waan ittiin godhan dhaban kaa. Kanaaf kana haa hubannu. Lolli deemaa jiru obbidiyoo sirratti soofamaatoo jira. Oromoo hunda irratti akkuma deemu isinirratti illee oofamaa jira. Harka lafa jalaatiin waan hojjetamaa jiru isinisuma beektu. Soduudhan waan Oromootitti deebi'aati. Waan jarri isinirratti dhaabatan kijiba obbidiyoo jedhanii isaan dhaabantan tokkoffaa safuuf safeeffannaa Oromoodhaa cabsanii jiru. Alaabaan isinii kennan odoo beektanu calliftanii qabattanii deemtan alaabaan suni tuffii Oromoo kan argisiiftudha. Maali? Gurraacha olaantummaan waaqaa olidha Oromoo kan amantu. Isin garuu maal godhan? Gadi garagalchan. Abaarsa sunis. Maqumta obbidiyootu nuyyuu yoo hubattanii olaaltanii innumtuyyuu waan gaarii miti ilmaan ayyaa dhuguma dhugaan isin jedha. Jechi isaan jedhaniitu isin dhaabanuyyuu isaa miti. Deebi'aa rubuu saba keechaniif gala jigsa wanni mana namaati mana keechanii miti. Mana keechanii miti jigsa. Uummata biyya sanii Itoophiyaan humtuu immoo yoo hubannee tolaalle maal inni Itoophiyaan manaan Itoophiyaa buleeyyan kan kun maanan jirree. Maqaanii maqumti namni Itoophiyaa jedhamu hin jiru. Tokko afaan Itoophiyaa jedhamu hin jiru. Lammata immoo yoo hubannee yoo ilaalle arrabsoodha. Adiin kan ittiin biyya sana arrabsiteedha. Maal jechuudha? Kasala jechuudha ilmaan ayyaa. Gubata yookiin immoo hafuulli gubate ibiddaan gubate jechuudha. Waan biraa seenaa Itoophiyaa jechuudha.
lafti suni biyyi suni tasgabbiidhaan hubannee tolaalle Afrikaanuu maqaan isii akkoo bulee jedhamti. Akkoo buleen suni maalinni biyya abbaa akaakilee abaabileen keenya keessa bulan jechuudha. Maqaan immoo uummata sanii naannoo Afrikaatitti irra caalaan kan argamu Kuushaa fi Nubiyaadha. Ilma maqaa namaati Kuush. Garuu kan Afrikaa hundaati malee. Biyyi sunis immoo maaliif eeguma barbaaddanii Itoophiyaa jettanii kan maqaa kennitanirra Amaaraati jettanii maaf hin yaamne isa wayya. Maaliif sabni sun hin jira beektu? Sabni afaan Amaaraa dubbatu hin jira. Caalatti immoo hubannee tolaalle Oromoon bal'aadha. Oromiyaa jedhamte yoo amamte maaltu dhiphina keessa isin kaa'e. Maal dhaqxanii afaan maqaa hin taane yaamamtu. Maqaa tortoraa isaan nu baasanii. Fuula gubataa jedhanii nu yaamu beektu. Adiidha kan kana godha. Giriik. Amdaatii miti wanna haaraa miti lafarra hin jiru. Irratti maxxananii warri kun odoo hin beekne ani Itoophiyaadha, ani fuula gubataadha jedhanii of yaamu. Akkas wayyaa. Ambiraa immoo afaan Arabaatiin. Habash jechuun maal jechuudha beektu? Habishii yaa'ii habishiya. Mako yookiin immoo diqaalaa jechuudha. Ani habashaadha. Ani diqaalaadha jedhee of yaamu ilmaan ayyaa. Dhageettanii Amaara jedhee of yaame sanyii Amaaraa keessaa dhufe jechuudha. Gosa afaan san kan qabu. Ani Oromoodha garuu. Oromoo gosa Oromoo afaan Oromoo biyyi Oromiyaa ani Oromoodha. Ani akkasittiin of laala. Wanni uummanni kun addunyaa irratti wanta dinqisiisaa qabna waan baay'ee adeemsi keenya uumatti amanuun keenya karoorri nuyi dubban dubbiin nu dubban safuuf safeeffannaa qabaachuu keenya. Uummanni kun kan nurra jiru kun amma kan deemtu tuni warrattiin hattuuwwan tuni safuun qabdu. Uummata safuun qabneedha beektu. Dubartiin uummata keenya keessatti ulfaattudha. Baay'ee ulfaattudha waa hundaanuu. Isaan garuu daa'ima isii ajjeesanii akka irra teessu warra godhanii warra safuun qabne warra dhugumaan ilaala namummaan isaanii maal inni kun warra akkanaati. Warra kanaan deemtu yaa opiidiyoo warra kanatu mataa isinii ta'e ammas deebitanii raawwattanii biyya san jiraachisuudhaaf opiidiyoo cimte. Opiidiyoo cimteetu mootummaa cimte godha. Jedhee dubbata obboleessi keenya Lamma Magarsaan. Yaa opiidiyoo cimte. Jigsa obboleessa kee sammuu waan isii kenne jigsi caccabsi dhaabasa. Cabsi achi. Gadi jedhiiti. Kakuu lafee abaabilee akaakileetiin kakadhuuti Oromoodhaaf waadaa gadiiti hojjedhu dhugaadhaan. Suduuda si jala deemna. Mannis gara biraa nu fiigsuuf hin jiru. Si jala deemna abboo. Biyya keessa jirta mootii ta'uu dandeechaati. Dhugaan siin jedhu. Mootummaan Itoophiyaadhaaf kan Oromoodhaan ammayyuu tokkoo miti kana beekadhaan. Gadaadhaan deemna. Adda bilisummaa dhufeetoo irra ta'a isinitti fakkaate. Miti. Wanni deemnuuf adda bilisummaa qulqulluu walabummaa dhugaadhaa isiidhaaf deema adda bilisummaa. Kanaaf addunyaan tunis jibbite. Kanaaf warra abbaa garaatis kan jibbu. Warri abbaa hangootis kan jibbu kanaaf. Waan hin taane kan xibaaran balaa kanaaf. Wanni adda bilisummaa jibbamuuf kanuma maaliif ishee dhugaadhaatu baateetoo deema. Amantii hunda ulfeesse nama hunda qixxee ilaalee addunyaa kanarratti madaala kan hin qabne dhaaba akkasii kana qabattanii raawwattaniiti yeroo isin asiif asii shawalwaallee taatanii utaaltanii na dinqisiisa yaa opiidiyoo odoo beektan. Hin beektu keechi keessan. Opiidiyoo keecha mooyyuu gootota keenya jirtu. Jirtu abbaas seenaa. Warri nama boositan dhugaadhaan jirtu. Jirtuu isin beekna jabaadha. Qabsooni wanni nuti jirru addunyaan akka lollu beeka. Numatu waliif malee wanni biraa qabu tokkollee. Keeniyaanis nu sodaatti. Sumaaliinis nu sodaatti. Sumaalee duwwaa odoo hin ta'in immoo Suudaaniin illee nu sodaattu. Maaliif januub gara gadaanuun beektu gara gadaanuun hoggaa nuyi jabaannee gurraaleen obboleeyyiin keenya cimanii jiranii jettee dinne isaanii wajjin hin taane hoggaa jette balaan buute. Addunyaanis kanumaa fi wanni akkatti nu qabdeetu jirtu kan hubadha. Hubannoodhaan haa deemnu haa jajjabaannu obboleeyyan kiyya warri Dr. Mararaa faana jirtan yeroo ammaa kanatti jabaadhaa
warri biyya alaa jiran jabaadhaa cimaati waan isin barbaachisu waan gochuu dandeechanii wal faana haa dhaabbannu walaa qaban obbiliyoo fincili didi cabsa ofirraa wanni ati danqaraa hin taane baattee too deemtuuf hin jiru yeroo ammaa kanatti itti dhumattee jirti isintu uka ta'eetu warrattii tana qabeetu jira ilmaan hayyaa isin gaa bara baay'ee baannee jirra boo baannee bara baay'ee saggoon keenya dadhabee jira isin bittissaa caccabsa haadha shiidha maaliif wanni nuti isin ba'aa jarattii baattanii too ammaatti olii gadi deddeemtaniif jara gugguuftanii horattanii too dhaaba kana suusnee amnaa Itoophiyaa suusidha. Maalin Itoophiyaa suusin obboleessa kiyya? Fuula gubatuutu suusidha sii ta'e? Yaa lamma obboleessa kiyya. Odoo beektu odoo ogeessa taatee jirtu wallaalaa deebitee hin ta'in. Dhaabi. Waan hin taane hin deemu kana. Ofirraa dhaabu obboleessa koo. Ani kanuman jedhaa. Naa jiraadhaa, horaa bulaa, jabaadhaa, harka wal qabadhaa. Injifannoon uummata Oromooti. Gadaa xumura gabrummaati kan hubadha. Qeerroo viiva jabaadhaan jedha. Nagaan naa oolaa, nagaan naa bulaa, fayyaa ta'a. Saba koo lammii koo isinittiin boona. Isinittiin boona dhugaa. Uummata addunyaa irratti hin argamne. Beekaa. Oromiyaan hin bilisoomti. Biyyi sunis immoo Oromiyaadhaan yaamamti. Abadan. Amaarri takka nun didu hin beekna kana. Buleeyyan keenya nuti koodee tokko nu dhiiga tokko. Hunduu wanta achi keessa jirtu guutummaa guututti tokko nu. Wadhaa kana. Harqoo gabrummaadhaa kan addunyaan kijibaan fiddee nurra keeche mootummaa afaan hin beekne maqaa hin qabne hin jigsina. Maqattiisan. Sisteemii san hin jigsina.